Marsaa soddomii sadaffaan waancaa Afrikaa sababa COVID-19 waggaa tokkoon duubatti harkifatee amajjii 9 irraa eegaluun Kaameruunitti dorgomama. Ramaddiyaatiin qopheessituu waltajjichaa dabalatee Burkina Faasoo fi Keeppi Vaardee waliin kan ramadamtee Itoophiyaan gamanumaan maaltu ishee mudatan hawwiin akka eeggamu taasiseera. Kun akka eeggamuuf sababa kan ta'e ammoo sadarkaa FIFAn ji'aan baasuun Itoophiyaan biyyoota kanneen irraa sadarkaa hedduun duubatti waan argamtuufi tapha amajjii 9 eegalu kanaan biyyiti addunyaarraa sadarkaa 100 fi 37ffaa irratti argamtu Itoophiyaan amajjii 9 Keeppi Vaardee, amajjii 13 Kaameruun, amajjii 17 ammoo Burkina Faasoo waliin taphachuun hiriira maddicharraa darbuu ishee murteeffatti. Hubatuu abaataatiin kan leenjoo gareen biyyaalessa Itoophiyaa Waaliyaan addunyaarraa sadarkaa 100 fi 37ffaa irra taa'uun biyyoota kanneen waliin morkata. Waggoota 8 booda hirmaannaa waancaa Afrikaa kan argate Waaliyaan biyyoota waancaa Afrikaa hundeessan 3 keessaa isa tokko yoo ta'u bara 1962 shaampiyoonii ta'uun isaa ni yaadatama. Leenjisaan garee biyyaalessa Itoophiyaa Hubatuu Abaataa abdii isaanii taphataa sarara jidduu Shimallis Baqqalaa, dursaa taphattoota Geetaanee Kabbadaa fi bara darbee Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin goolii hedduu kan galche Abubakar Naasir irra kaayyatuun biyyoota kanneen waliin morkatu. Hubatuu Abaataa sarara fuulduraa irratti Abubakar Naasir, Daawwaa Hutteessaa fi Geetaanee Kabbadaa waliin qindeessuun yoo taphatan biyyoota waliin morkatan ni qoru jedhamee eeggama. Akka xiinxala BBC Sportitti reefuu Hubatuu Abaataatiin of ijaaraa kan jiru gareen biyyaalessa Itoophiyaa marsaa biyyoota 16 hirmaachisutti yoo darbee garichaaf injifannoo guddaadha jedhameera. African youth, African kings and African queens. Africa, born Africa, everybody come together as one. Biyyittii lixa Afrikaatti argamtu Kaameruun waancaa Afrikaa irratti yeroo 20 hirmaachuudhaan biyyoota ramaddii ishee keessaa riikardii gaarii qabdudha. Bara 2017 Ijiptii injifachuun shaampiyoonii Afrikaa yoo taatu, walumaa galatti yeroo 5 shaampiyoonii Afrikaa ta'uudhaan Ijiptitti aanuun sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Ta'us bara 2019 marsaa biyyoota 16tti dorgommicha keessaa bahuun ishee ni yaadatama. Lammii Poorchugaal Antooniyoo Koosensootiin kan leenjuu gareen biyyaalessa Kaameruun addunyaarraa sadarkaa 50ffaa irratti yoo argamu, Itoophiyaa irraa sadarkaa 87 fooyyee qabdi. Leenjisaan Kaameruun Antooniyoo Koosensoon tooftaan tapha to'atanii taphachuu kan isaan jaalachiisu yoo ta'u, irra caalatti taphattoota sarara ittisaa irratti hojjechuudhaan ittisaan cinatti goolii akka galchan gochuudhaan garee cimaa ijaaraniiru. Sarara jidduu isaaniis warreen kubbaa to'achuu danda'aniin kan ijaaran yoo ta'u, walumaa galatti sarara ittisaatii hanga sarara fuulduraatti garee cimaa ijaaruun waancaa Afrikaa 33ffaa irratti hirmaachisaniiru. Andrii Firaank Zamboo Naapoolii irraa, Eriik Maaksiim Choupo-Moting Baayer Muunik irraa dabalatee taphattoota liigota gurguddoo Awurooppaa keessa taphatan garicha keessaa qabaachuun isaanii biyyittii tilmaama shaampiyoonummaa akka argattu ishee taasiseera. Goolii eegaan Ajax Amsterdam Andrii Onaanaan adabbii irraa garichatti deebuun ammoo iddoo hundarrattuu hanqina taphattoota akka hin qabne agarsiisa. Biyyittii lammaffaan ramaddii kanarraa sadarkaa fooyyee irratti argamtu Burkina Faasoonis yeroo 12 waancaa Afrikaa irratti hirmaattee jirti. Addunyaarraa sadarkaa 60ffaa irratti yoo argamtu, Itoophiyaarraa sadarkaa 77 fooyyee qabdi. Kaameruunitti aanuudhaanis biyya ramaddii kanarraa eeggamtu yoo taatu, biyya taphattoota liigota gurguddoo keessa taphatan garicha keessatti hammatteedha. Burkina Faasoon biyyoota 3 jiran keessaa dursanii marsaa biyyoota 16 argachuudhaafis sadarkaa gaarii irratti argamti. Keeppi Vaardeen kanaan dura yeroo 3 waancaa Afrikaa irratti yoo hirmaattu, kan baranaa kun 4ffaadha. Bara 2015 kan isheen yeroo dhiyoo hirmaatte yoo ta'u, bara 2013 nuusa xumuraa kan geettee bara morkattuu cimtuu turteedha. Addunyaarraa sadarkaa 73ffaa irratti kan argamtu Keeppi Vaardeen Itoophiyaarraa sadarkaa 64 fooyyooftee argamti.